Akkam jirtu nagaa keessanii har'a kan waliin ilaallu waa'ee New Order World taatee isaan waggaa lamaan dura beeksisanii turan jechuudha. Waggoota hedduudhaaf hojjechaa kan turani warreen gorgaa duubaa yookiin Illuminaantii dhoksaatti ta'ee ifaan dalagaa isaanii kan dalagaa jiran jechuudha. Isa keessaa New Order World jechuun one government, one religious, one world currency, the work of all ages kan isaan jedhan jechuudha. One God, one world, one religion jechuun waggaan lamaan dura tokkummaa amantaa addunyaa jechuun as ba'anii turani. Kana jechuunis the same people communism movement warreen fidanii walid waarii warreen fidan revolution irratti akkasuma revolution fidaa kan turanidha. Jarreen amma tokkummaa amantaa addunyaa kan fiduuf yaalaa jiran jechuudha. Bifa biraatiin maqaa jijjiiratanii kan isaan as ba'aa jiran. Kan isaan irratti xiyyeeffatanis peace jechuudhaan akkasuma immoo nagaa addunyaaf jechuudhaan tokkummaa amantaa addunyaa hundumaa bifa tokkotti gara tokkotti fiduu jechuudha. Keessi isaa dhoksaan isaa garuu waan religious kan fiduuf yaadaa jiran jechuudha. Kun immoo true hope akkasuma immoo true peace yookiin nagaa fiduu kan danda'u jedhanii kan isaan miidiyaa garaa garaatti kan isaan beeksisanii. Garuu immoo kuni dhugumadhaa kan isaan yaadanidha kan jedhamu walumaan ilaallaa viidiyoo isaanii yeroo isaan mari'atanii yaada mataa isaanii kan kennan jechuudha. Kanatti fufeetu jira hordofaa. And in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante porque la mía, mi vida religiosa se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también alguna mía, ¿no? Bueno. Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other so that we can all get to the same place. So there is a need for people to make friends. وألا نبحث عن أوجه الخلافات التي تختص بكل طائفة عن الأخرى. Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another just to discover and explore those commonalities. That starts a process where prejudices go away, where new insights are born, and where basically hope is born. It's not complicated. And I would say to everyone, start with sharing what we all share, which is the pleasure of conversation. One of the wonderful things about spending time with people completely unlike you is you discover how much you have in common. The same fears, the same hopes, the same concerns. I think I'll keep it very simple. It's probably time to talk less, listen more. അങ്ങനെ വിശ്വസൗഹാർദ്ദ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ.